Appilikeeshiniin kun hundinuu appilikeeshinii firiidhaati. Firii intarneeta irraa fayyadamaa ture. Akkasuma hogguu kana ilaalle maal fakkaata? Gara gubbaatiin akkanatti hogguu irra akkatti ol deemne maal fakkaata? Qubee maal fakkaata inni kuni? Qubee E guddaa fakkaata. Kana bira darbee waan kaameraan hin ta'in gara jalaa kanatti illee isuma ture jechuudha. Appilikeeshinootuma kana ture. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota Gadaa Oromoo hundumti keessanuu bulentiyyaa baga jiraattan isiniin jechaadha. Arraas appilikeeshinii tokko isiniif qabadee dhufeera. Appilikeeshiniin kun ni hojjeta sirriitti akka ajaa'ibaa hojjeta. Garuu immoo moobaayilii warra jettan moobaayilii hin qabu. Zeen ni hojjeta. Labaraas ni hojjeta. Garuu akkasuma istiisii dilasii miti ni harkifata. Akkamiin akka hojjetuu fi inni kunoo isaa akka argamu waliin ilaallee viidiyoo tana gabaabsine tuftii daqiiqaa tokko keessatti akka xumuru godhuudhaaf mee maaliin hojjechuu jirti waliif hojjetan taate amma isaan qaba. Inni kun immoo inni hojjetamu hin hojjetu waliin ilaallee. Assalamu alaikum. Amma akka tokko waliin dhufne. Okay, liivii ilaalla. Okay, liivii akka hojjetu ni argitanii. Inni kun liivii TikTok ni hojjeta jechuudha. Duratti immoo hin hojjetu ture. Amma jabaatee dhufe. Akkasuma YouTube illee akkasumatti hojjeta. YouTubeidhaas akkuma laaltanii gartan kunoo ni hojjeta. Mee irraa deebinee appilikeeshinii kana wal isin barsiisa. Eessarra akka jiruu fi kana akkuma duratti isiniif maxxansaa ture. Hordoftoonni kiyya kabajamoo sagaleen kiyya qabamaadha. Utaalloo yookaan hodiif faana jira waan ta'eef. Telegiraamuma seenaa telegiraama hogguu seentan chaanaala qaba Gadaa Orooni. Gadaa Oroon chaanaalli isaa kan duraa waan duraa gubateef chaanaala Gadaa Oroo 2 hajuu kana asirratti gadhooytanii lammaffaa jechuudha. Asirratti hogguu gadhooytan appilikeeshiniin isiniin jiru isa kana VPN ni beektan jechuudha. Isa kanarratti hogguu gadhooytan duraan yeroo tokkoof hidhamamee ture amma deebuu isaati. Ooppiin gootanii seentanii serfarii isaa isiniin dhibuu warreen zeen qabdan bifa kanaan itti fayyadaman isiniin jaa. Hordoftoota tiyyaa viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti tuftii gaarii.